Utuma kandeessi yaa Waaqayyo gooftaa nama qabeessa ati yommuu nama uumtee akka inni baay'atee lafa guutuuf eebbistee ammas gaarummaa ta'uu ijoollee godhata akkanaan gootee si galateeffanna. Yaa Waaqayyo amma isaan nagaadhaa fi humna haaraadhaan gara mana keetti dhufuu danda'aniiru kadhata isaan si kadhatan ayyaana keetiin isaaniif dhaga'i. Ulfina siif kennaa kadhata isaan siif keessan fudhadhuufi ayyaana keetiin isaaniif golbi. Eebba abdii isaaniif warra sodaatan hundumaaf kennite isaaniif buusi. Baay'isanii amantii akkasii godhatanii garaa isaanii qulqulleessi. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gammachuu ayyaana kee isaaniif kenni. Amma hamma bara baraatti dhugaa keetii fi sodaa keetii isaan geggeessi. Ameen. Abbaan Kiristinnaa fi haati Kiristinnaa akkasumas gurmeessitoonni dargaggoon kana tajaajiluu ni dandeessu. Abbaan Kiristinnaa, haati Kiristinnaa, gaggeessitoonni, hojjettoonni waldaa, gurmeessitoonni tajaajiluu ni dandeessu. Waaqayyo namni biroo akka fayyu dhugaa beeku biras akka ga'u jaallata. Kanaafuu yoo cubbuudhaan eebbabeetu jaalala isaatti nu barbaadeera. Inni warra akka bifa isaaniif fakkeenya isaatti isaan gamaatti isaan hin kennu. Garuu namni hundinuu cubbuutti waan dhalatuuf mootummaa Waaqayyootti galuu danda'u jedhee dubbii isaa isa qulqulluudhaan ni barsiisa. Kanaaf Waaqayyo cubbuu keenyatti nu fayyisuudhaaf jedhee masaa'ii waldaa kiristaanaa nu gidduu hin dhaabee cuuphaa qulqulluu kanaan cubbuu keenyatti nu qulqulleessa. Ijoollee isaa nu taasifata. Qulqulloota wajjinis mootummaa isaa nuuf hin kenna. Egaa amtooliin kun waamicha isaa fi ayyaana isaa kanatti hirmaattuu akka ta'anii fedhasaa. Garaa keessa gara Waaqayyoo tolfadhaa. Dubbii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee cuuphaa qulqulluutiif dubbate amantoonni dhaabadhaatii dhaga'a. Gooftummaan kun waan kadhate lafa irratti sanaaf kennameera. Egaa dhagaa maqaa abbaatiin ilmaatti kana fira qulqulluutis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota ta'uudha. Waan isin abbooma hundumaa sayyuu isaan barsiisa. Kunoo ani immoo bakka baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jira. Hin kadhanne. Hundumaa kan hundeessu yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ijoollee kanaa kennaa cuuphaa qulqulluudhaan kennamuuf ayyaana keessa barbaraatiin uumama haaraa akka isaan godhattuuf si kadhanna. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya ati ijoollee kana dhuunfaa kee taasifadhu. Ati kadhannaa isiniif kennamaa barbaadan ergattu. Balbala rukutaa isiniif banaa jetteen ta'u nama si kadhatuuf arjummaa kee irraa akkuma kennitu balbala kanneen rukutuufis akkuma bantu akkasumas kennaatiin ijoollee kanaaf kennitu eebbi kana kan bara baraa akka isaaniif ta'uuf si kadhanna. Ameen. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maarqos qulqulluun kan barreesse boqonnaa 13:3-16 keessatti waa'ee ijoolleetiif kan dubbate hin dhageenye. Yesuus akka isaan irraa kaa'uu fi namoonni tokko ijoollee gara isaatti fidani. Bartoonni immoo ifatanii isa dhowwan. Yesuus garuu kan argee aaree bartoota isaanii lakkisaan ijoollee gara koo dhufanii dhowwinaa mootummaa Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Ani dhufan isinitti baay'ee illee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simatutti kan simanna itti galu jedhee ijoollee isaa matee harka isaas mataa isaanii irra kaa'ee isaanii eebbise. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ijoollee kanaaf eebba isaa akka kennu fuulli keenya akka gooftaan keenya barsiise wajjin hin kadhanna. Yaa abbaa keenya Waaqa kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee Waaqa akka ta'e akkasuma irratti isaa qabu. Kan boqonnee keenya naannoo kennu, yakkaa keenya sirriisu, nus sagaltaniif akkamiitu, kunuunsaatti nu galchee, hamaan nu wajjin malee, mootummaan kee
amantii uumamanii keessaa amantii kiristaanummaa keenya uumamanii jira. Anna namanaa hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti uumaa waaqaaf lafaatti tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyatti ani dhufeeffamees hafuura qulqulluudhaan kan dhalatees Maariyaam dubarraa kan dhiphatees bara dhaloota Kiristaanaatti kan fannifamees kan du'ees kan awwaalamees si'oolittis kan gadi bu'ee guyyaa sadaffaattis Waaqaan ka'ee gara Waaqaattis kan ol ba'e hundumaa kan danda'u gara Waaqayyo Abbaa sanaa achiis kan deebi'u warra jiranii godhatuudhaaf nan amanaa hafuura qulqulluutis tokkicha qulqullaa'aa waldaa kiristaanaa tokkummaa qulqullootaas dhiifamuu cubbuus du'aa ka'uu fooniis jireenya bara baraas. Ameen. Amantoonni oran. Hundaa'uu addunyaa. Ansiin hundaa'uu addunyaa maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin Amantii namoomsa. karaa waliif kenna. Ansiin amantii namoomsaa maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin si tuuqeessa. Deebii Firaa'ol. Ansiin deebii Firaa'oliin maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin tuuqeessa. Kennaa keetii dirriba. Kennaa keetii dirriba. Ansiin kennaa keetii dirriba maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin tuuqeessa. Ililli Ambassa. Ijoollee irribaa kaasaa. Ambassa. Ansiin ililli Ambassaa maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin tuuqeessa. Kee'olii Goondi. Kee'olii Goondi. Kee'olii Goondi. Kee'olii Goondi. Mataa mucaa immoo harka keessan isa mirgaarra kaa'adhaa fidaa. Ansiin Kee'olii Goondii maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin tuuqeessa. Carraa Nugusee. Carraa. Ansiin Carraa Nugusee maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin tuuqeessa. Faaya Daani'el. Faaya. Faaya Daani'el. Asin geenyu. Faaya.
Nadii Abdii. Ansiin Nadii Abdii maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin Labsii Yaadasaa. Ansiin Labsii Yaadasaa maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin Amantii Olaanaa. Ansiin Amantii Olaanii maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin Weedduu Urgeessaa. Ansiin Weedduu Urgeessaa maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin Faayaa Daani'el. Faayaa. Ansiin Faayaa Daani'el maqaa Waaqayyo Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiin Hikmatan dari Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bishaanii Hafuura Qulqulluudhaan lammaffaa kan isin dalachiisee lubbuu keessa kan isin dhiisee ayyaana isaatiin jireenya bara baraatiin isin haa eegu. Ameen. Galateeffadha. Hundumaa kan dandeessu yaa Gooftaa bara baraan jiraattu yaa sabaa kana jiraattu abbaa gaarummaadhaan guutuu waldaa kiristaanaa keessa qulqulluu gaafa hundumaa humna keetii waan eegduuf waan baay'isuuf amma immoo mucoonni kana gubbaa qulqulluudhaan lammaffaatti dhalachuu waan isaaniif kenniteef garaa keenya guutuudhaan si galateeffadha. Jiraachuuf akka guddataniif humna du'aa qabuu Kiristoosiin gaafa hundumaa si gammachiisaa jireenya bara baraatti akka adeemaniif jireenya ammaa kana booddees waaqa irratti kennaa ati warra sitti amananii qulqulloota addachiifte akka argataniif maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo hundumaa akka isaan jajjabeessituuf si kadhanna. Abbaan Kiristinnaa haati Kiristinnaa gorsa kanatti aanee jiru qalbeeffadha. Isin kan jaallatamtan kiristaanota kanaa mucooliin kun cuuphaa qulqulluudhaan lammaffaa haaraatti dhalachuudhaan mucoolii Waaqayyoo ta'anii. Gaasii warri sirna isa qulqullaa'aa kanaaf dhuga baatota taatan gaafa hundumaa jaalala Kiristoosii fi isa amanamaa kadhata keessaniin mucoolii kana gargaaruudhaaf kan qophooftan ta'a. Abbootiidhaa fi haadhotiidhaa wajjin taatanii akka eegdaniif adaraa jedhamtanii. Kun hojii keessan ta'umsaa garaa keessan keessa hafu. Addumaan immoo ijoollummaatti abbootii fi haadhotii yoo irra hin jirre isa fudhatan cuuphaa
Hundaa'ol addunyaa. Hundaa'ol addunyaa. Amartii namoomsa. Amartii namoomsa. Deebii Firaa'ol. Deebii Firaa'ol. Kennaa keetti dirribaa. Kennaa keetti dirribaa. Kennaa keetti dirribaa. Ilillii ambassa. Ilillii ambassa. Keeqolii goonde. Keeqolii goonde. Carraa nugusi. Carraa nugusi. Nadhii abdi. Nadhii abdi. Labsii yaadasa. Labsii yaadasa. Amantii olaani. Amantii olaani. Faayaa daandii. Faayaa daandii. Weedduu keessaa yoo goggorri wayii jiraate fidaana. Dur kan ture ammas kan jiru darbees barabaraan kan jiraatu Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u. Egaa Waaqayyo keenya.